utuun kufee ka'uu boolii koo ijoollee nama ta'uuf jedheen namummaa koo nyaadde. Gadi jedhi jennaan hedduudhaaf gugguufee fiingee sobaaf dharaa barmee kana fuufee. Fedhu jiddeera haala jijjiirrachuu. Namummaa dagadhee biddeen hirmii nyaachuu. Akka waan samii irraa jechi kee gadi buutee jecha afaan kee ba'uun onneen koo meeqa duute. Osoon bakka buuftee humna koon si harkisuu bor nama taata jedhee gateettii koo guutisuu. Deddeemaaf mucucaatta akka tokkonuuf talbaa utuu guddinaaf ta'e mootiin bineensaa arbaa. Sirraan gabaabsaa. Okay. Gabaabsitee? Waan gaarii gooti. Arnaanoo yaada kennadhu. Silaalaan babbareedaa ture beektaa akkana jetti. Jechuun sasaarraa rakkina hin qabu. Garuu sagaleen isaatiillee bareedaadha. Inni guddaan maal hafuura fudhatee dhufuu kana warra keessatti akka egaa aannan galle. Asii nan deebisa walharkaa nan deddeebisa. Yoo akkasii. Narratti deebisuu jira kanaan nan dabalu beekte. Neetwoorkii fayyadamuu danda'a, intarneetii fayyadamuu danda'a. Mee obboleeyyiin kiyya waan isaan siin jedhan ilaalame. Ayyee. Munaandisuu maal jettaati? Yaasin. Yaasin dhagaadha. Yoo wayye maande. Sidde deemsaa ture. Yaa sidde deemsaa ture. Ammallee deddeebisaa jira bara. Dhaggeeffattoota keenyaa kan daawwachaa jirtan sagantaa tamsaas kallattii qophii keessaayyuu Gadaa Talent Show qopheessedha. Qophiin kun akkuma argaa jirtanitti qeerroo hedduu kan hirmaachisee walaloo adda addaatiin kan jiddu galeessummaan isaa dabalamedha. Keessaayyuu qophiin kun qophii baay'ee hawwataa fi namoota hedduu kan booji'edha. Yeroo ammaa kanatti akkuma argaa jirtan hanqinni teeknikaa tokko haalli neetwoorkii ulfaataa turus jilli kun qophii kana irratti haala addaatiin qophii kana qopheessanii dhugaa dubbachuudhaaf qophii baay'ee miidhagaadha. Keessaayyuu kan akka artiist Amin Hussein yookaan immoo maqaa Masoo Baalee Bu'aa asumatti argamanii Adnaan Muhammad akkuma argitan kanatti kolfaa asuma lolaa asuma kolfaa hedduu wal murkiin kun akka miidhaguuf gahee guddaa taphate jedhamee eegama. Akkasumas artiist Mahadis Galatoodha Oromiyaa irraa hirmaataa ture dargaggeessa cimaa fi keessaayyuu fiilmii afaan Oromoo cimaa keessatti kan hirmaatee fiilmii mataa isaa qabu dargaggeessi kun jechaadha. Dhugaa dubbachuuf wal morkii baay'ee ajaa'ibsiisoo fuula isaanii irraa akkuma argitan kanatti hedduu namatti tola. Innaa kan daawwachaa jirtan sagantaan tamsaas kallattiidha. Istiidiyoo keenyarraa kan isinii dabarsaa jirru Gadaa Talent Show jiddu galeessa godhachuudhaan akkasumas gama kaameraatiin madda walaabuun qophii kan isin biraan ennaa gahu haaluma kanaan immoo kan irratti hirmaatan jila artiistota Oromoodha kan akka artiist Amin Hussein yookaan immoo maqaa Masoo Baalee Bu'aadha. Dorgomaan dhufee jira walitti deebinaa turtii gaarii isiniin jedha ani qopheessaa sagantichaa falmataa roorooti. Salam dana fun qabda bar. Ayee obsa deeqa lama qabda deeqa lama keessatti maal nu qabattee dhufte? Sirba kadii martu kun qabdire. Ayee. Egaa sirba Kadir Mattuutiin dorgomuu fi sirba Kadir Mattuu jedhatan sirbi kun baay'ee ulfaata keessaayyuu itti gaafatamummaa guddaa kana magaafatu Oromoo biratti sirba jaalatamaadha. Artiistonni Oromoodha akkasumatti ilaalaa jiranii akkuma argaa jirtan kana keessaayyuu Kadir Mattuu wanti adda nama godhu saahiban artiistota sirra argitan kanaati. Saahiba artiist Adnaan Muhammad seenaa wal fakkeessu qaban koonsertii bara 1997 inumaa 2000 Oromiyaa keessatti wajjin turanii Amin Hussein Adnaan Muhammad wallettiin isin deebisaa turtii gaarii.
barabaran baratabi yakora sasantum tani akalamin ko bekumsan dammake gabruma jalambani birka kenya fidimam tani kufni kenya mafisim diba birka namumma tatunu sarbitani yotubanne mafisim guba ini kulkulun dangala magala fifine walakan odabik ilche Arkurjana walinu seribara adunya bulche Alesa qawa turtani ya wabo sabah isanin awal kunnamu bayira katani sabawal kunnamu galani hawaka atatu sabah ya wabo ittifi kapsabu Dorgomichi xumuree jira abbootii murtii eegganna. Obsa. Ya. Maandiso yaada kennif. Egaa abbootiin seeraa murtii murteessuudhaafi kan daawwachaa jirtan Gadaa Talent Show wal wajjin ta'insa gama waraabbii sagaleetii fi akkasuma hojii tokko irratti madda walaabuu wajjin ta'uudhaan sagalee kan isin biraan gahaa jirra. Okay. Walaloo qabatteetta sirba ammoo akka sirbaatti sirbe kana warri as jala jirullee si barreessa jaalala isaaf qabdullee agarsiifteetta garuu akkuma walaloo qabattee yeedaloo isaallee dhaggeeffatuuti okay malee anama yaada biraa kana godhe Abbootiin seeraa daawwattoota keenyaa kan daawwachaa jirtan sagantaa tamsaasa kallattii Gadaa Talent Show qophii adda daraaroo yeroo jalqabaatiif dirree sooshaal miidiyaa dirree TikTok irratti gaggeeffamaa jiru gara xumuraatti deemaa jira. Akkasumas gabaasa tokko kan isin biraan gahaa jirru gara madda walaabuutiin anis qopheessaa sagantichaa dhugaa dubbachuudhaaf qophiin kun qophii baay'ee dadhabsiisaaf ulfaataa artiistonni Oromoo gameeyyiin kan keessatti dadhaban sa'aatii isaanii aarsaa keessa gatan sa'aatii isaanii keessatti kan guban maal jechuudha artiin Oromoo kallattii kamiinuu akka guddatuuf shoora gurguddaa warroota taphachaa jirani keessaayyuu Oromiyaa irraa kan akka artiist Maadis akkasuma Muddiin Jamal kan keessatti hirmaachaa turani har'an tan ammoo wal morkiin kun dhugaa dubbachuuf kaameraalee gurguddoodhaan kallattii adda addaatiin kan waraabamaa jiruu fi akkasuma mootu qophii baay'ee ajaa'ibsiisaa fi Gadaa Talent Show hedduun dinqisiifanna Gadaa Talent Show akeekaa fi kaayoon isaa inni guddaan qophii kanarratti wanti isaan qabatanii dhufan keessaa tokko dargaggoonni Oromoo biyya baqaa keessa jiran taalantiilee adda addaa qaban dandeettii adda addaa qaban kallattii kamiinuu haa ta'u artii isaanii akka jabeeffatanii fi sagaleedhaan kan isin biraan gahaa jiru anis obboleessi keessan falmataa roroo MW madda walaabuurraa wal wajjin ta'insa Gadaa Talent Show akkasumas obboleewwan keenya ilmaan Oromoodhaa warreen koomentii adda addaa nu kennitan galatoomaa isin jenna dorgomatti hin deebinaa turtii gaarii. Deekaa lama keessatti waan nu qabadhee dhufe. Ayyee deekaa lama qabdaa itti nu fufi. Ayyee. Tole. Jaalatamuu malee jaaladhee ani beeku kanaan duraa. Dhibee nama jaalatee amma reefu yoo nan argaa jira. Jaalatamuu didee jaaladhee kunuunuman karaaraa. Egaa gahanii dargu kakabeen argaa jira waa maraa. Na hina rifadhu maaloo yabachi gaakii yabareeda akka ishee tabiraa. Na hina rifadhu maaloo sitti nama raajee qabaan na dadhabeera sirraa. Na hina rifadhu maaloo yabachi gaakii yabareeda akka ishee tabiraa.
nahina rifadhu maaloo sitti nama raachee gabaanna dadhabeera sirraa yaaka taleekoo sitti jameera jaalala keetii sitti maradhe badee qabaanna dadhabeera sirraa badee qabaanna dadhabeera sirraa badee qabaanna dadhabeera sirraa kan haala koo kan argeerraa jameera jiin halaala ansi safu jede ya safu si safu jaalala ajaja kee jalanji Tada. Goes. Aku tuh yang tapi sih nggak urut banget deh, juga jadi penunjuk. Egaa daawwattoota keenya akkuma argaa jirtan kana abbootiin seeraa hedduu nama ajaa'ibsiisanii haalli isaan itti yaada kennan dhugaa dubbachuuf akka obboleewwaniitti polaayitili akkana ta'uu qaba. Obboleewwan isaanii waan taateef itti kolfaatiin bashannansiisaatiin yaada yeroo kennan kana caalaa wanti nama gammachiisu jiru. Inuma Adnaan Muhammad hin kolfe qash jedhee jechaadha. Dorgommichi kun wanti hawwannaa gurguddaa fide keessaa tokko haala obbolummaatiin waliin haasa'anii waliin mari'atanii jabaadhaa jechuun hin barbaanna. Sagantaa keenya warri daawwachaa jirtan ammoo sheer godhaa laayik godhaa isiniin jechuun barbaada. Anis kallattiidhaan sagantaa kana bifa sagaleetiin kan isin biraan gahaa jiru Anfal Mataarrooti Gaddaa Talent Show gama artii Oromootiin artiin Oromoon cabin artiin Oromoo karatti hin nafin dhaloonni irraa biyya baqaa keessa jiraate artii Oromoo irraan kufin jechuudhaan sagantaa kana haala kanaan qopheessanii Gaddaa Talent Show akkasuma wal wajjin ta'iinsa Baalibwa Entertainment hedduun haggalatoomanii haa ulfaatanii artii Oromoo keessatti qooda leencaa baachaa jiru lamaan isaaniitu jajjabeessa Oromoon bira dhaabbadhaa isiniin jenna namoonni ispoonsaras akkasumas kallattii adda addaatiin ta'uu barbaadan ispoonsara ta'a isiniin jenna.